kunuuti haala kanaan amma akkanatti itti dhaadheetoo guddifadhee jira jechuudha. Amma dammoo adii itti qaxxalana jechuudha. Hayyaala dagumala ke Gabriel udah kisahnya berat antaradamat haala kanaani bifa adii keenya dammoo amma kanatti qaxxalachaa deemna faayaa babbareedduu bakka Kidem kavike sareen kunal wakiidhaan ilaalu lamin kirrii diimaan kuni baay'ee qallaadha. Kirriin kuni gurraachi kunii fi diima adiin kunii fi gurraachi dammoo kirrii baay'ee furdaa sila ta'aniif kaalaala akkatti keessa oosuma waxa hayyee keessa ba'a haala kanaan akkanatti hojjetanna jechuudha. Amma dammoo gurraacha jammarra jechuudha. Haala kanaan kanatti kunuuti amma
كلها فطاير؟ أنا ما حدا عم يرد علي أبدا. الو؟ مين؟ الو؟ مين عم يحكي؟ الو؟ الو؟ أنا كتير آسفة إيكا، أنا كتير آسفة. إيكا، بدك فطاير بطاطا ولا زهرة؟ خالتي، أنا ما بحب فطاير الزهرة. لبين ما تخلصوا الفطاير بكون انا جهزت الشاي لحتى نفطر. طيب. شو يا عريسنا الحلو؟ شو هاد؟ اللي شو هاد عم تعمل بين النسوان؟ تعال خلينا نحكي شوي، خلي النسوان يكملوا شغلهم بالمطبخ، ها؟ تعال برو. يا شانكي، ليك انا جبت اياه من المطبخ، تعال. ما أعطيتيني رأيك بالفطاير. قولي إيه، خالتي الفطاير تبعوتك كتير طيبين وبيسخوا. مو خالتي، أمي. هيك بالمناسبة، أنا حابة أعرف شو الأكلات المفضلة اللي بيحبها إيكا؟ كل شي دايما، بس أكتر شي الرز، الفاصوليا، الملوخية. طيب شو هو اللون المفضل؟ لونه المفضل هو الأزرق. تمام. طيب شو هو الوقت المفضل لما يسوق سيارته ويقعد على كوخ القش؟ وغير هيك هو كمان بحب كتير يلعب مع الولاد. هو بحب الولاد كتير، بيصير ولد لما يلعب هو وياهم. صراحة أنا ما بحب أكون أمه شغلة ولدي. خالتي، مين أكتر شخص بحبه إيكا من العالم؟ لأنه أنا لازم أروح. haala kanaan akka namatti itti qaxxalaa deemne jechuudha. انت عرفت الحل معنا من اول يوم ولهلا، وهلا haala خلص احنا kanaan ما عاد فينا نروح على البحيرة، خلص بدي تلعب. استنى كمان. جثتها هلا، إذا حدا لقى الجثة إحنا بمشكلة. الشرطة حاصرت كل المكان ورح تفتقر، ما فينا نخبيها. diimaa خلينا ناخدها على الفندق وبنفكر كيف بدنا نتصرف. يلا تعالي، يلا امشي على الفندق.
haala kana akkanatti itti dhaannaa isiniin jedha. Haala kanaan amma diimaa keenya itti qaxxalanna jechuudha. Haala kanaan odoo masoobiin jiraate qarratti lakkaa masoobiin na bira hin jiruuf maalan godha rakkoodha jedha. Dhugaa na hawwisiisa Itoophiyaa galii na gochaa jira. Akkasii kunoo kana fakkaata. Ka masoobiin odoo jiraate irratti dikka'ee isinitti agarsiisa. Masoobiin na bira hin jiruuf maalan godha. Kun haala kanaan hojjechaa jira isiniin jedha. Dhugaa Waaqayyoo jechuudhaaf wayyoo osoo biyya keenya jiraanne maal godhure. Maal godhure jettaniiti yaa obboleewwan koo silaafa masoobii keenya irratti liqaa hin gaamoo jecha siraa irratti liqaa deemna. Biyya hin jirruuf maal goona mati Waaqayyo guyyaa tokko nu galchuun isaa hin hafu. Gaafa nu galche sani ni deemna kaafaan rabbii wajjin itti liqaana kaafaan rabbii wajjin. Amma garuu nama karaarra jiru nama guzoorra jiru isiniin jechuu jaaladha. Akkasii isiniin jedha. Fixeenatti fakkaate tokko lama sadii afur shanii hunda isaatiiyyuu shashanii gurraacha silan 10 dhayeefu kanas 10 dhayee jechuudha. Kirrii kana yoo kan masoobitti xiqqaatu ta'e boodatti gattalee dha'uun koo hin hafu. Kunuuti kana fakkaataa isiniin jedha. Maalum garuu aguma feellee doo masoobumtillee dheeraa ta'e kun addaan harkifama jechuudha. Yoo naannoo jedha. Sababa saniifuu haala kanaan hojjedhee fixee jira. Asitti maaliif qallistee jechuun keessan hin hafu. Ani masoobii guddaa hin barbaadu beektu. Masoobii qallaa ta'ee gubbaarra akkanatti gadi qallatee dhufee jala isaa xiqqishuma ishii bal'atu. Masoobii akkasii ta'uu barbaada sila ta'eefu yookaan ofii kootii fi fuungalee hodhaa ofiin gabuumaa hin bita. Yoo minan gabaadhaa bitus ta'e daanteelli koo fudhadhee deeme irratti lakka'ee bita jechuudha. Akkasii yoon kanan ofii kootiifis hodhu ta'e ofuma bira godhee hodhaa isiniin jechuu jaaladha. Kunoo haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Qo'a viidiyoo duubatti zoorte isinitti agarsiisa jechuudha. Nooti kuni kan daabbooti, kun immoo kan guumiti. Kun aynata ol fakkaataa ta'een dha'ee jira. Kunuuti kuni kan qeeroo immoo maal seetani sababa masoobichi ciisuufiifu dirqama akkanatti addaanuu sharasharame malee akkana nama guumii dha'ee kanatti yoo ta'e waan ta'u jechuudha. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Bakkee kanatti immoo kirrii duraan qabuun dha'ee jalaa qaqallate kirriin isaa garuu akkasii isiniin jedha. Kuni kana fakkaata. Kunooti kan immoo guumii haala kanaan dha'ee jira. Haala kanaan dha'ee xumuree jira isiniin jechuu jaaladha. Mastuu maaliidhaaf dhibbiste iddoo kana jechuun keessan hin hafu. Ani iddoo kana wanti nan dhibbiseef hodhaa masoobii guumii bal'aa afaan gubbaarri isa bal'isuusan hin barbaadu beektu maal laa godhare. Guumii jechuun iddoo qaba malee uma bu'aan qabu bareedinaaf malee uma wanti keessa godhattus hin jirtu sila ta'eefu bareedinaaf ta'e hodhaa qallaa kan
beqqaan beeku qaxxi jedhee dhaabbate hodhaa akkasii barbaada. Yookiin harka kootiin nun hodha ta'a waaqayyo birgaan biyya kootitti naa galchu yookiin immoo nan bitata. Sababa saniifuu dirqama hodhaa qal'aa barbaada. Jala isaa dammoo fakkeenyaaf gubbaarra akkasii wanti qaxxi jedhee dhufe jala kana bichaa xiqqishuma ishee akkuma nama daanteeliidha kanatti jala bal'atu jechuudha. Biyaansi tokko lama sadii jechuudha jalli isaa kuni taakkuu sadii bakka haganuma kan bal'atu jechuudha masoobiin. Yoon inni immoo bituullee baadhee harka kootiin irratti likaa hodhaa yoo kana nan bitus ta'e dammoo hodhaa ke daantelii ko fuudhee gabaa deemee irratti bita jechuudha irratti lika'ee akkasii isiniin jechuu jaaladha. Kanas dammoo yoo barbaade naannoodhaa yoo barbaade gabaa kiyya fuudhee deemee irratti bitaa aynata wal fakkaataadhaan isiniin jechuu jaaladha. Amma dammoo kan naafe kan mataa gubbaarraa daantelee irbooti koo accawaachii mataa gubbaarra teechisan isheetu na hafe ishees immoo guyyaan dhawu sinitti nan agarsiisa isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis warroonni akka ammaa viidiyoo kiyya laaltanii jajjabaadhunaan jechaa turtanis guddaanaaf galatooma. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Warroonni maamila koo hin taanes immoo akkanatti dabalamtanii maamila koo naaf taatanii na jajjabeessitan anis abdii guddaa sinirraa qaba. Immoo mana keessanis dhufee anis akkas sin jajjabeessu abdii guddaan ofirraa qaba jechuudha. Akkasii siniin jechuu jaaladha. Viidiyoon kiyya har'aa asuma irratti dhumata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Sinin jedha turtii gaarii obboleewwan koo hundumti keessanuu sinin